Tolee, akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota Oromiyaa Education TV. Har'a immoo kan nuti wajjin ilaallu baayoloojii kutaa 12ffaati jechuudha. Innis paartii 4ffaa waattiyaar vaayirasii kan jedhu wajjin ilaalla jechuudha. Chaanaala kanaaf haaraa inni taatan sabskraayibii gochuutiin maatii chaanaalii keenyaa ta'a. Hiriyoota keessan bukkee akka inni ga'uuf immoo laayikii fi sheerii godhaa isiniin jenna. Kallattiimaan gara barnoota keenyaatti jechuudha kan nuti dabarru. Vaayirasii jechuun maal jechuudha jalqaba irratti? Akkuma kanaan dura maayikirooorgaanizimii warreen kan biroo ilaalaa turre jechuudha. Vaayirasiinis maayikirooorgaanizimiidha jechuudha. A virus is an infection microbes consist of a segment of nucleic acid. Vaayirasiin infection microbesidha. Kana jechuun vaayirasiin maayikirooorgaanizimii dhukkuba fiduu dandeessudha jechuudha. Kunis immoo maal of keessaa qabdi? Segimentii nucleic acid jedhamu of keessaa qabdi jechuudha. Segimentii nucleic acid jedhamu jechuun nucleic acid beektoon dhumti keessanii maaliif maal akka of keessaa qabu jechuudha. Kana jechuun nucleic acidiin DNA fi RNA of keessaa qaba. DNA fi RNA of keessaa qaba. DNA fi RNA kun immoo maaliif fayyadu? Orgaanizimiin tokko akka inni jeenetik maateriyaala isaanii tiraansferii godhuuf yookiin sanyii isaanii akka isaan dabarfataniif kan fayyadudha jechuudha. DNA yookiin RNA jechuudha. Either DNA or RNA surrounded by a protein coat. Vaayirasiin nucleic acid of keessaa qaba jenneerra. Nucleic acidiin kun immoo maal of keessaa qaba? DNA fi RNA of keessaa qaba jenneerra. Yeroo itti kanatti egaa DNA yookiin RNA vaayirasiin of keessaa qabu kuni pirootiin kootiidhaan haguugamee argama. Pirootiin kootiidhaantu haguugamee argama jechuudha. A virus cannot replicate alone. Vaayirasiin qofaa isaatti wal horuu hin danda'u. Qooda kana maal godha? It must infect cell and use component of the host cell to make copy of itself. Yeroo itti kanatti qofaa isaa wal horuu sababii hin dandeenyee fi qaama kan biraa keessa seeneeti kan inni wal horuu danda'u jechuudha. Yookiin orgaanizimii kan biraa keessa seenee wal horuu danda'a malee ofii isaatii wal horuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf maal barbaada? Host cellii barbaada yookiin qaama keessummeessu barbaada jechuudha. Qaama keessummeessu. Host cellii jechuun qaama keessummeessitu jechuudha. Yookiin immoo fakkeenyaaf vaayirasiin tokko gara qaama namaa kan naqu host cellii bakka qophaa'aa tokko jira jechuudha. Kan maayikirooorgaanizimii yookiin vaayirasii kana ofitti fudhatu jechuudha. Bakka qophaa'aa tokkotu jira jechuudha. Kanaaf host cellii qabaachuu qaba jechuudha yookiin argachuu qaba. Maal ta'uudhaaf? Replicate of gochuuf jechuudha yookiin wal horuuf jechuudha. The particle of a virus is called a virion. Egaa vaayirasiin qophaa isaatti waliin horuu erga jennee kan inni ittiin maayikirooorgaanizimii yookiin orgaanizimii kan biraa keessa kan inni ittiin seenu maal jedhama? Vaayiroonii jedhama jechuudha. Paartikiliidha kuni. Paartikilii maayikirooorgaanizimii kan ta'e vaayirasiin ittiin qaama kan biraa keessa seenu yookiin host cellii keessa seenu vaayiroonii jedhamee beekama jechuudha. Itti fufnee gaafa ilaallu all virions contain at least two components. Vaariyooniin kompoonentoota lama of keessaa qabu yeroo hundumaa jechuudha. Yoo xiqqaate innis at least two components. Kompoonentoota gurguddoo lama of keessaa qabu. Inni jalqaba pirootiin sheelii yookiin kaaspidii kan jedhamudha. Pirootiin kootii yookiin kaaspidii kan jedhamudha. Inni lammaffaan immoo DNA or RNA as genetic material. Akkuma jalqaba isinii kaasee ture DNA yookiin RNA kan isaan fayyadamanii fi maaliif genetic materialidha. Kan ittiin sanyii isaanii darbu jechuudha. Kan naqanii host cellii sana keessatti ittiin replicate of godhanii jechuudha. Kanaaf vaariyooniin tokko gaafa vaayirasii irraa gara qaama kan biraatti yookiin immoo orgaanizimii kan biraa keessa seenu, host cellii keessa seenu kompoonentoota kan lamman jechuudha kan inni fudhatee dhaqu. Kompoonentoota kanaa fi warreen kan biraan illee ni jiru.
Some also have a membrane made from lipid and protein outside of the caspid. Warreen kan biroon immoo warreen akkamii of keessaa qabu? Membrane made from lipid fi protein irraa membrane uumamte qabu jechuudha. Membrane jechuun maal akkasiin taate paartii darbe keessatti isinitti himeera. Caspidii alatti qabu jechuudha kana. Caspidii alatti qabu jechuudha. Maaloo warreen kan biraan some also have membrane made from lipid and protein. Membrane lipid fi protein irraa uumamte outside of caspidiitti qabu jechuudha. Eenyutu? Vaayirasiin. Other protein and enzyme inside the caspid. Akkasumas immoo proteinii fi enzymoonni maal keessa jiru? Caspidii keessatti argamu jechuudha. Caspidii keessatti argamu jechuudha. Gaaffii kana isinii kaasee darba. Gaaffii kana koomentii irra naa keessu. Maal jedha? Yoo isiniin galle ta'e paartii itti aanu keessatti isinii deebisa. Isinii galeera ta'innaan immoo naa deebistuu jechuudha. A virus prokaryotic or eukaryotic cell. Why? Vaayirasiin prokaryotikidha moo eukaryotic cellidha? Maaliif? Kana gaaffii kana koomentii irratti jechuudha kan barbaadu. Kanaaf koomentii irratti naa deebistuu jechuudha. Itti fufnee kan nuti argannu they do not have the major organelles that are present in other living cells. Warreen kun gaa maal of keessaa hin qabanii? Major organelii kan jedhamu of keessaa hin qaban. Eenyutu? Vaayirasoonni jechuudha. Vaayirasoonni major organelii warreen jedhaman of keessaa hin qaban. Kanii orgaanizimoonni kan biroon qaban jechuudha. Major organelii warreen jedhaman warreen kam kan jedhu itti fufnee wajjin ilaalla jechuudha. Virus particle cannot carry out any of the normal metabolic process in of cell such as vaayirasiin egaa dalagaa metaboolikii yookiin sirna nyaataa keessatti gaggeeffamu gubamiinsa soorataa warreen kana maaliin godhu? Carry out hin godhu yookiin hin dalagu jechuudha. Hin dalagu jechuudha. Fakkeenyaaf isaanis respiration indalagu, protein synthesis, active transport, DNA replication, photosynthesis, facilitate diffusion warreen kana hin geggeessu jechuudha. Warreen kana active transport, protein synthesis kana ganaa kutaa 12ffaa keessatti ni barattu tuftanii jechuudha. Akkasumas respiration unit 5 kutaa 11ffaa jechuudha. Unit 4 unit 5 warreen kana dalaguu hin danda'u jechuudha. Eenyutu? Vaayirasiin. Vaayirasiin warreen kana dalaguu hin danda'u. Warreen amma isiniin jedhe kana warreen akka active transport, facilitate diffusion, photosynthesis, respiration warreen kana dhaxxanii dubbisuu qabdu jechuudha. Kuni kan kutaa 11ffaa chapter 5 keessatti argama. Akkasuma active transport, facilitate diffusion immoo chapterii 4ffaa keessatti argama jechuudha. Kan kutaa 11ffaa kan old curriculum jechuudha. Achi keessa dhaxxanii dubbisuu qabdu jechuudha. Warreen kana gochuu hin danda'u jechuudha vaayirasiin. Warreen kun immoo maal jedhamu? Major organelii jedhanii waamna jechuudha. Itti fufnee gaafa laallu as a result all viruses are parasites. Vaayirasoonni kun hundumti isaanii maalodha? Maxxantoota jechuudha. Maxxantoota bifa of danda'een jiraachuu hin danda'ani. Maal keessa malee? Hosti seelii keessa malee yookiin qaama orgaanizimii kan biraa keessa malee jechuudha. Orgaanizimii kan biraa keessa malee ofii isaaniitiin of danda'anii ala jiraachuu hin danda'anii jechuudha. Kan isaanii jiraataa ta'an yeroo hundumaayyuu maal keessattidha? Gaafa qaama lubbu qabeeyyii keessa seenanidha jechuudha. Kanaaf vaayirasiin egaa akka paaraasaayitii jechuudha kan inni jiraatu. Yerootti kanatti the only way can reproduce is into invade cell. Gaafa seelii lubbu qabeessaa tokko keessa seenanidha jechuudha kan isaanii reproduce yookiin walaruu danda'an jechuudha. Kanaan alatti vaayirasiin walaruu hin danda'an jechuudha. Hijack the normal metabolic process of those cells
Kana jechuun hijack jechuun normal processii metabolic akka isaan hin geggeessine gubbaatti ilaallee turre jechuudha. Make the cell produce more virus. Seelii kana keessa gaafa galan immoo baay'inaan jechuudha kan isaan wal horan. Baay'inaan jechuudha kan isaan wal horanii jechuudha. Itti fufnee gaafa ilaallu some feature of virus and the typical structure of virus. Amala vaayirasii fi gosoota vaayirasii jechuudha kan nuti itti fufnee wajjin ilaallu. Fakkeenyaa fi feature isaanii yookiin amala isaanii keessaa amala vaayirasii keessaa saayizii isaanii yennan fudhannatee saayiziitiin vaayirasiin baay'ee akka isheen xiqqoo taatedha jechuudha. 0.01 up to 0.1 micrometriidha jechuudha kan isheen qabdu. Nucleasiin isii absentidha nucleasiin qabdu. Akkasumas DNA isii amount of linear DNA in some other contain RNA but no chromosome. Warreen kaanii lakkoofsa DNA muraasa taate lineariidhaan qabu. Warreen kaan immoo RNA qabu. Garuu maal hin qaban? Chromosome qaban jechuudha. Garuu chromosome qabanii maal qabu immoo RNA qabu warreen kaan. Warreen kaan immoo lakkoofsa DNA muraasa taate kan linearii taate qabu jechuudha. Other cell organelles. Organelota kan biraa hin qabanii absentidha jechuudha, keessatti hin argamu jechuudha. Kun egaa genetic material isaanii RNA yookiin DNA kan nuti jennu ishee kanadha jechuudha. Isheen kuni DNA yookiin RNA jedhamti, genetic materialidha jechuudha. Membrane formii kan nuti jennu host cellii kan nuti jennu qaama alaa kana jechuudha. Akkuma argaa jirtanii qaama alaa kanaa jechuudha. Asitti immoo protein coatii kan nuti jennu akkuma sila kaasnee turre paartii yookiin slaayidii gubbaa irratti jechuudha. Kanaan jechuudha protein coatii kanaan kan inni haguugamee jiru eegutu DNA yookiin RNA yookiin genetic materialiin jechuudha. Kanaaf egaa saayiziin isaa immoo 0.01 to 0.1 micrometrii akkasiin taate sitti kaasneerra. Kanadha jechuudha gabaabumatti vaayirasiin kan isheen fakkaattu structuring jechuudha. Itti fufnee gaafa wajjin ilaallu kan nuti amma itti fufnee wajjin ilaallu jechuudha. Stage of virus infection of host cell. Stage isaanittiin host cell dhaqanii qabatan qaama namaa keessa gaafa dhaqanii seenanii stage akkamii dabarsanii dhaqanii host cell sana yookiin qaama qabachuu barbaadan sana akkamittiin qabatu kan jennu wajjin ilaallu. Jalqaba irratti attachmentii geggeessu. Attachidha jechuudha kan isaan geggeessanii attach to host cell. Host cell waliidha jechuudha kan isaan geggeessanii itti qabatu jechuudha. Cell membrane sanatti dhaqanii qabatu. A virus attached to specific receptor site on the host cell membrane. Vaayirasiin sun jechuudha. Vaayirasiin paartikiliinsa vaayiroonii sanatti dhaqeetu attaachitti godha jechuudha. Maalitti? Host cell membrane sanatti jechuudha. Akkuma sila isinii kaasne sila isinii kaasee ture jechuudha. Host celliin jiraachuu qaba jechuudha. Maaliif vaayirasiin suni dhaqee qaama sana keessa galuudhaa fi host celliin jiraachuu qaba yookiin qaamni keessummeessu jiraachuu qaba jechuudha. Yeroo itti kanatti host celliitu jira vaayirooniin gaafa dhufu attachidha jechuudha. Jalqaba irratti kan inni geggeessu sadarkaa irratti jechuudha. This is done through attachment protein in the caspid or via glycoprotein embedded in the viral envelope. Kun immoo kan ta'u attachmentiin kun jechuudha karaa pirootiinii ta'a jechuudha. Pirootiinii ofirraa qaba. Kunis kaaspidii keessatti argama jenneerra pirootiinii. Pirootiinii kaaspidii keessatti argamu sanaa fi yookiin immoo glycoproteinii kaaspidii keessatti argamu sanaa wajjin embedded ta'a yookiin liinkii ta'a jechuudha. Kana booddee viral envelope uuma jechuudha yookiin fakkeenyaaf kuni host cellidha jennee kun immoo qaama alaa dhufaaroo jennee as keessa pirootiiniin jiru kuni kana wajjin wal qabatee akkasittiin maaluma viral envelope uuma jechuudha. Haala kanaan jechuudha. Lammaffaa irratti tokkoffaa irratti attachmentiidha kan inni geggeessu stage isaa keessa jechuudha. Lammaffaa irratti entry or penetration. Sadarkaa lammaffaan entry keessa galuu yookiin penetrate gochuu jechuudha. Virus may enter host cell either with or without the viral caspid. Vaayirasiin kuni erga attach godhee raatee yookiin ergatti qabatee booddee kanatti erga qabatee booddee jechuudha. Maal godha? Entry godha yookiin keessa seena jechuudha.
keessa seena. Kunis maalii wajjin ta'uu danda'a? Variable caspid wajjin yookiin immoo without variable caspid sana wajjin ta'uu danda'a jechuudha. Virus injects its DNA into host. Virus injecting kun immoo gara maalitti jechuudha kan inni change of godhu yookiin DNA isaa wajjin jechuudha kan inni hostii seelii wajjin wal qabsiisu. Yookiin qaama keessummeessuu wajjin kan inni wal qabsiisu DNA yookiin RNA isaa wajjin jechuudha. Sadaffaa irratti uncoatingidha. Uncoating jechuun maal jechuudha? A process by which the viral envelope separate from the viral caspid. Uncoating jechuun egaa maal jechuudha? DNA vaayirasiin fakkeenyaaf vaayirasiin kuni akkuma sila kaasne DNA yookiin RNA qaba jenne. DNA yookiin RNA qaba jenne. DNA yookiin RNA kun egaa kaapsidii sanatti yookiin membreenii sanatti qabatanii jiru. Yerootti sanatti maalitti ta'u? Separate ta'u jechuudha. Uncoating jechuun viral envelope kuni gaafa isaanitti separate ta'an jechuudha. Uncoating jennee waamna jechuudha. Yerootti kanatti kan uncoating ta'u the nucleic acid virus sanatu itti uncoat ta'a. Yerootti kanatti immoo nucleic acid itti uncoating ta'e kuni gara eenyu seena? Gara host cell seena jechuudha. Kana jechuun sila kootiitti ta'anii jiru yookiin haguuganii jiru. Erga inni itti haguugee jiru suni itti uncoating ta'a. Erga itti uncoating ta'e booddee nucleic acid yookiin DNA yookiin RNA kuni gara eenyu seena jechuudha? Gara host cell sanaa seena jechuudha. Erga host cell sana seenee reproduce gochuu jalqaba jechuudha. Kana booddee steepii afuraffaa irratti immoo maaltu ta'a? Steepii afuraffaa irratti reverse transcription gaggeeffama. Reverse transcription jechuun yeroo hundumaayyuu orgaanizimoota hundumaa namas dabalatee jechuudha. Transcription kan inni gaggeeffamu DNA irraa ka'ee DNA ittaansee mRNA ittaansee protein synthesize'itti deema. Protein synthesize'itti deema jechuudha. Protein synthesize'itti deema. Garuu vaayirasii keessatti akkamidha? Vaayirasii keessatti akkamidha? DNA irraa jalqaban isaan. Maalirraa jalqabu? RNA irraa jalqabu jechuudha. RNA qabu sila RNA dhaan seenu erga RNA dhaan seenanii DNA dhaqu. DNA booddeessa deemu jechuudha. Protein synthesize deemu jechuudha. Eenyutu vaayirasoonni. Kanaaf egaa maali geggeessu? Afuraffaa irratti jechuudha. Reverse transcription geggeessu jechuudha. Reverse transcription geggeessu. Akka fakkeenyaatti immoo kan reverse transcription vaayirasota keessaa geggeessuudhaan beekamu HIV jechuudha. HIV dhukkuba vaayirasiidhaan dhufu keessaa isa ijoo akka inni ta'e ni beektu jechuudha. Kun egaa reverse transcriptase enzyme fayyadameeti jechuudha. Kan inni genetic material sana RNA irraa gara DNA tti jijjiirratu jechuudha. This makes it is compatible with the host cell genetic material, which is variable for next step the life cycle. Kun immoo maaliif compatible akka inni ta'uuf yookiin immoo host cell sana keessatti yookiin genetic material sana wajjin akka inni wal fudhatuuf jechuudha. Kan nama DNA irraa jalqaba yookiin DNA dhaan gaggeeffama. Inni kunis gara DNA tti jijjiirrata RNA dhaan isa seenee sana jechuudha. Kana booddee compatible ta'uu jechuudha. Itti fufnee steepii ittaanu gaafa laallu jechuudha. Steepiin ittaanu genome integration or assembly dha jechuudha. Genome integration or assembly dha. The newly synthesized variable DNA travels to the cell control centers, the nucleus. Maal jedha? Erga entry godhe yookaan gara RNA irraa gara DNA tti erga jijjiirratee booddee synthesize godha yookiin variable DNA kan bira uummata yookiin jijjiirratee uummateera jechuudha. Kana booddee gara eenyuu deema jechuudha? Inni jijjiirame suni RNA irraa gara DNA tti inni jijjiirame suni control center deema. Control center kan nuti jennu immoo eenyudha? Gara nucleus deema jechuudha. Genome integration keessatti jechuudha. Kana booddee here special variable enzyme called integrase is used to
insert the variable DNA into the host cell DNA. Kana booddee erga newly synthesized variable DNA erga uumame booddee gara senterii erga deeme booddee maal godha? Enzymiin integrase jedhamtu kuni maal godhi jechuudha? DNA kan vaayirasii sanaa yookiin variable DNA sanaa jechuudha gara qaama host cell DNA sanaa akka inni seenu godha jechuudha. Kana jechuun sila gara DNA kan qaama namichaa seenne DNA isaa keessa seenne namichichuma keessa seenne yerootti kanatti erga DNA ta'e booddee RNA irraa gara DNA itti deebi'eera. DNA sun erga uumamtee booddee maal ta'a jechuudha? Enzyme integrase jedhamtuuntu gara DNA namicha sanaatti darba jechuudha. Erga gara DNA namicha sanaatti darbee booddee wal hormaata jalqaba jechuudha. Of baay'isuu jalqaba jechuudha. Kana booddee erga of baay'isuu jalqabee booddee jechuudha riiliisii gochuudha jechuudha. Vaayirasii isa baay'ate sana riiliisii gochuudha jechuudha. Taansi once it is DNA has been inserted into the host cell's genome. Erga seenee booddee the virus uses the host cell machinery to produce new viral component such as viral RNA and viral protein. Erga seelii sana keessa seenee host cell keessa seenee of baay'isuu jalqabee booddee machinery produce of viral component fayyadamee maal of godha jechuudha? Reproduce of godha components isaanii baay'ifata jechuudha. Kanadha jechuudha steepii kana hundumasaa haala kanaan wajjin ilaalle isin qabachuu isin irra jiraata. Itti fufnee mee bifa fakkiitiin ilaallu. Fakkiidhaan immoo maal fakkaata kan jedhu wajjin ilaallu. Fakkiitiin akkuma argaa jirtanii karaa lamaan seenuu danda'a qaama namaa keessaa. Tokko kootii matee yookiin haguuggateeti kan inni seenuu danda'u. Inni kan biraan immoo ankootii ta'eeti. Non enveloped ta'eeti jechuudha. Akkuma argaa jirtanii maal isaatu irra jiru? Membrane isaanii irra jiru. Isa kanarra membrane isaanii jiru. Isa kanarra immoo membrane ta'ee jira yookiin enveloped ta'ee jira jechuudha. Kana booddee gara eenyu seenaa? Dhufee membrane qaama seenu sana wajjin attaachii godha. Erga attaachii godhee booddee ankootii ta'a jechuudha. Ankootii ta'a yookiin wanta irra jiru kana ofirraa baasa jechuudha. Yookiin membrane kanaa jechuudha. Kana booddee gara qaama namichaa keessa seena jechuudha. Qaama namichaa keessa erga seenee ammas DNA sila DNA itti kana guugee jiru asumatti ni argitu ankootingii gaggeessa. DNA sanarraa ankootingii gaggeessaa jechuudha. Ankootingii erga gaggeessee booddee gara maalitti deema? DNA akkuma argaa jirtanii DNA qullaaseeti yookiin DNA qofadha jechuudha. Kootii taateen jirtu wayina guugamteen jirtu jechuudha. Gara eenyu seenaa? Gara qaama DNA sanaa seena. DNA kan namichaa jechuudha. Erga qaama DNA namichaa seena yookiin niwukileesii erga seenee booddee reproduce of godha jechuudha. Haala kanaan akkuma argaa jirtanii haala kanaan reproduce of godha. Kana booddee gadi ba'ee maal godha? Warri kun immoo assembly ta'u. Assembly erga ta'anii booddee kootii ta'u haaraa. Erga kootii ta'anii booddee karaa kanaan haala kanaanii gara alaatti gadi ba'u jechuudha. Asirraas akkuma argitanii inni kunis numa seenaa interii ta'a. Inni kun sinumayyuu kootiin qabu waanta ta'eef jechuudha. Erga seenee booddee dhufee ankootingii ta'a. Ankootingii ta'a DNA irraa ba'a jechuudha yookiin RNA irraa ba'a. Kana booda replicationii gaggeessa. Assembly gaggeessa. Dhufee asitti maal ta'a jechuudha? Outii ta'a jechuudha. Innis akkuma isin argaa jirtanii haala kanaanii jechuudha. Garuu kan isin qabachuu qabdanii akkaataa masiinitti ba'a jechuudha. Asii fakkeenyaaf membraneedhaan haguugamee jiru. Membraneedhaan kan hin haguugamne ba'a jechuudha. Akkuma argaa jirtanii asii garuu membraneedhaan haguugamee ture. Asii membraneedhaan kan haguugamee lixee jechuudha. So haala kanaanii jechuudha kan inni gaggeeffamu. Paartii itti aanu keessatti kan nuti wajjin ilaallu classifying vaayirasii kan jedhu wajjin ilaalla. Vaayirasii qoqqoonnee wajjin ilaalla jechuudha. Waan wajjin turtaniif baay'ee guddaa galatoomaa isin jedha. Thank you. Hiriyoota keessaniif sharii gochuu hin dagatinaa isin jenna. Yaada keessan immoo nurraan qusatinaa. Yaada keessanii nuu fi jabeenya keenya jechuudha. Yaada keessan irratti hundoofneeti jechuudha kan nuti hojjennu. Kanaaf yaada keessan nurraan qusatinaa isin jenna. Waan wajjin turtaniif baay'ee galatoomaa. Thank you.